Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftan. Har'a maal barannaa waa'ee active voice fi passive voice namoonni baay'ee isin rakkisu har'a ni baranna jechuudha. Active voice jechuun maal jechuudha? Passive voice jechuun hoo maal jechuudha kan jedhu ilaalla jechuudha. Akkamitti active voice gara passive voice jijjiirra kan jedhu ilaalla. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatina jechuudha. Wanti tokko chaanaala kanarratti kan dhiyaatu barumsa hedduu kan irraa argattan waan ta'eef subscribe gochuun irraanfatinaa chaanaala kana video immoo like godhaa jechuudha. Waa'ee passive fi waa'ee active voice har'a ni baranna jechuudha. Sanaan dura wantoota sadii beekuu qabna jechuudha. Amma gara barumsaa keenya yoo deemnu wantoota sadii beekuu qabna. Isaan maalinni subject, objective fi verb kan jedhaman beekuu qabna jechuudha. Kunniin maaliif nu fayyadu? Subject jechuun wanta gocha raawwatu san yookaan nama ta'uu danda'a. Abbaa gocha raawwatu san maal jenna jechuudha? Subject jenna. Abbaa gocha raawwatu sana subject jenna jechuudha. Kanaafuu kana naaf hubadhaa. Adda addatti akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan comment irratti naaf barreessaa jechuudha. Waa'ee subject, objective fi verbi video addaatiin akkan isiniif hojjedhu yoo barbaadan. Ammaaf garuu subject jechuun abbaa gocha raawwatu tokko. Amma caalaan buddeena nyaate osoo jedhee kan gocha raawwate eenyu? Caalaadhaa miti. Caalaan subjectii ta'a jechuudha. Caalaan subjectii ta'a. Kan itti aanu immoo object. Object jedha. Object jechuun ammoo wanta irratti raawwatamu sana. Wanta raawwattu sana jechuudha. Fakkeenyaaf wanta irratti raawwatamu caalaan buddeena nyaate kan jedhu fudhannee miti. Caalaan buddeena nyaate. Buddeena kan jedhu kun objectii ta'a jechuudha. Objectii ta'a. Caalaan buddeena nyaate kan jedhu keessatti buddeena kan jedhu kan nyaatame sana kan irratti hojjetame sana jechuudha. Object jechuudha. Inni dhumaa immoo verb. Verb jechuun gocha raawwatamu sana jechuudha. Nyaate, deeme, rukute. Wanta hojjetamu sana jechuudha. Wanta raawwatamu yookaan gochima sana jechuudha. Verb jechuudha. Kanuma jechuudha. Subject abbaa gocha raawwatu, object wanta irratti raawwatamu, verb jechuudha ammoo wanta raawwatamu yookaan gochima sana jechuudha. Kana erganaaf beektanii booda garam deemna? Gara active fi passive voice keenya deemuu ni dandeenya jechuudha. Active voice. Active voice tell us what a person or thing does. Active voice maal nutti hima jechuudha? Abbaan gocha raawwate maal akka raawwate. Abbaa amma active voice yoo jennu maal irratti focus godha jechuudha? Abbicha gocha raawwate san irratti focus godha yookaan xiyyeeffannoo godha jechuudha. Abbaa gocha raawwate amma duratti caalaan buddeena nyaate. Caalaan kan jedhu san irratti focus godha jechuudha. Caalaan maal akka hojjete? Caalaan buddeena nyaate. Fakkeenyota ni ilaalla. Fakkeenyi ni jiru garuu definition isaatii maal jechuu akka ta'e active voice tell us what a person or thing does. The subject performs the action. Abbaan gocha raawwatu sun gocha raawwate jechuudha. Gocha akka raawwate nutti. Namni tokko akkana godhe. Namni tokko akkana godhe, isheen akkana goote, inni akkana godhe, tolaan akkana godhe, caalaan akkana godhe kan jedhu nutti hima jechuudha. Active voice yoo ta'e jechuudha. Abbaa gocha raawwate santu dursa jechuudha. Asirratti yoo ilaaltan subject plus verb plus object jedha. Subject plus verb plus object jedha jechuudha. Asirratti argitanii miti. Amma fakkeenyaaf caalaa eat bread osoo jedhee caalaan buddeena daabboo nyaate. Subjectiitu durse jechuudha. Caalaan kan jedhu. Caalaan maal akka hojjete nutti hima jechuudha asirratti. Abbaan hojjetu san maal akka hojjetu kan nutti himudha jechuudha asirratti. Isiniif galaa irra hidheetan yaada active voice irratti namni sun yookiin namni gocha raawwatu sun maal akka hojjete nutti hima jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa abbaa san jechuudha. Subjectii isaa jechuudha. Subjectii isaatitu dursa jechuudha. Abbaa gocha raawwatu santu dursa jechuudha asirratti. Kana yoo isiniif gale amma fakkeenyaan ilaaluu dandeenya jechuudha.
active voice. Fakkeenyaaf you should respect your elders. You should respect your elders. Hangafoota kee kabajuu qabda. Amma asirratti maaltu dursa ati kan jedhu. Ati hangafoota kee kabajuu qabda. Ati hangafoota kee kabajuu qabda. Eenyu kabaja? Si jechuudha. Ati kan jedhu kanatu dursa jechuudha. Yuun amma asirratti subjectii jechuudha. Subjectii dursa. You should respect your elders. Subjectii dursa. You should respect your elders. Subjectiin tokkoffaa irratti dhufe jechuudha. Ati hangafoota kee kabajuu qabda. Wanta raawwatamu santu sanii miti jechuudha kan durse. You should respect your elders. Ati hangafoota kee kabajuu qabda. Jedha jechuudha. Inni itti aanu immoo someone has stolen my cell phone. Someone has stolen my cell phone. Namni wayii mobaayila koo hate. Namni wayii mobaayila koo hate. Namni wayii mobaayila koo hate. Yoo jettan amma asirratti namni wayii kan jedhu santu durse. Abbaa gocha raawwatu santu subject isaatu durse jechuudha. Formii duratti subject plus verb plus object kan jedhu sana isatu akka formii saniin taa'e jechuudha. Subjectitu durse jechuudha. Someone has stolen my cell phone. Yoo jettan jechuudha. Inni biraa ammoo the company will hire new workers. Wal bira qabneet illee ni ilaalla passive waliin dhumarratti jechuudha. The company will hire new workers. Kaampaanichi qacaramtoota haaraa ni qacara. Hojjettoota haaraa ni qacara. Asirratti amma kaampaanicha kan hojjetu waan ta'eef subjectiin isaa kaampaaniidha. Kanaafuu kaampaaniin dursuu qaba jechuudha. Kana jechuudha. Amma garam deemna? Gara passive voice. Passive voice jechuun maal jedha asirratti? Tell us what is done. Someone what is done kan jedhu jechuudha. Tell us what is done. Maal akka hojjetame nutti. Ati maal akka hojjetti osoo hin taane subjectii irratti osoo hin taane fookasiin isaa yookaan xiyyeeffannoon isaa wanta hojjetame sana irratti jechuudha. Waanuma durattiiti haasan kanuma durattiiti garuu gara biraatiin haala biraatiin ibsa jechuudha. Amma caalaan buddeena nyaate jennee turre miti duratti buddeenni nyaatame. Amma xiyyeeffannoon isaa objectiidha jechuudha. Wanta raawwatame san jechuudha. Isheen hatamte osoo jennee amma hattuun naatte osoo jennee amma maalinni hattuun ishee hatte. Fakkeenyaaf amma hattuun ishee hatte osoo jennee hattuun kan gocha san raawwatan ta'e isheen immoo objectii taate jechuudha asirratti. Kanaafuu isheen hatamte yoo jenne maal jenne jechuudha? Gara passive finne jechuudha. Amma formin isaa maalinni object plus verb plus subject. Subjectii dhumarra ta'a jechuudha. Akka duratti fuuldurarra yookaan durarra hin ta'u jechuudha. Amma fakkeenya nu ilaalle nuuf gara fakkeenyota duraanii duratti maal jedha amma asirratti? Elders should be respected. Elders should be respected. Hangafootni kabajamuu qabu. Duratti amma maal jedha? You should respect elders jedha. Ati hangafoota kabajuu qabda jedha. Asirratti immoo hangafootni kabajamuu qabu jedha. Argitanii miti garaagarummaa isaa? Duratti abbaa wanta sana dalaguu irratti kan xiyyeeffannaa godhe. Amma asirratti ammoo wanta dalagamu san kabajuudhaan miti asirratti wanta dalagamu. Ati maal jenne asirratti? Elders hangafootni yookaan warri umriidhaan si caalan kabajamuu qabu. Baay'uu jechuun dandeessan asirratti optioniidha. Baay'uu siin asirratti amma subjectii galchuu baachuus ni dandeenya jechuudha. Akka barbaanne. Elders should be respected. Hangafootni kabajamuu qabu. Argitanii miti garaagarummaa isaa. Inni itti aanu ammoo my cell phone has been stolen by someone.
by someone kan jedhu kana ammas dhiisuu ni dandeenya. Maaliifii xiyyeeffannoon keenya guddaan abbaa silkii abbaa mobaayila san hate osoo hin taane hatamuu mobaayila sanaati jechuudha. Amma abbaa mobaayila sanii hate yoo hin beekne mobaayilli keessan hatamee dura abbaa sanoo beektan active voice dhaan himtu. Mobaayilli kiyya tolaan yoo sin jalaa hate tolaan mobaayila kiyya hate jettanii active voice dhaan directly wanta haasa'amu jechuudha. Caalaan mobaayila kiyya hate jettanii himtu. Garuu abbaa hate yoo hin beekne gara biraatiin maaliin ibsamuu dandeessu? Mobaayilli kiyya hatame gocha raawwatame san tokkoffaarra goote jechuudha. Objectiin tokkoffaarra dhufa jechuudha. Mobaayilli kiyya hatame yookaan mobaayilli kiyya caalaadhaan hatame abbaa sanuu beektan. Mobaayila kan jedhutu dursa jechuudha. My cell phone has been stolen by someone. Mobaayilli koo nama wayiitiin hatame jenna jechuudha. Duratti maal jenna? Amma wal bira qabnee yoo ilaallu duratti maal jennee turre? Someone has stolen my cell phone. Namni wayii mobaayila koo hate jennee miti. Amma maal jenna? My cell phone has been stolen by someone. Mobaayilli koo nama wayiitiin hatame. Mobaayila kooti jechuudha. Amma xiyyeeffannoon objectii isaati jechuudha. Xiyyeeffannoon abbaa hate sana osoo hin taane. Fakkeenyi isa dhumaa ammoo new workers will be hired by the company. Duratti amma hojjettoonni haaraan kaampaaniidhaan ni qacaramu. New workers will be hired by the company. Hojjettoonni haaraan ni qacaramu. Duratti maal jenna? The company will hire new workers. Kaampaanichi hojjettoota haaraa ni qacara jenna. Achi booda immoo hojjettoonni haaraan ni qacaramu. Dura abbaa gocha san hojjetu irratti dura dursinee amma garuu wanta hojjetamu san dursinee jechuudha. Wanta hojjetamu san kan hojjetamu warroota qacaraman irratti waan ta'eef yookaan hojjettoota haaraa irratti waan ta'eef hojjettoota haaraa san dursinee jechuudha. Amma wanti beekuu qabdan inni biraa immoo maal inni active voice amma you should respect kan jedhu maalitti jijjiirame leaders should be respected. Gara verb siriititti jijjiirame past participle gara verb siriititti kana sirriitti ilaalaa jechuudha. Fakkeenyawwan viidiyoo itti aanu irratti illee ni ilaalla. Kanaafuu hanga ta'aa hubattan abdiin qaba jechuudha. Active voicein maal inni? Active voice kan jennu wanta tokko yookaan abbaan gocha raawwate maal akka raawwate nutti hima jechuudha. Wanta irratti raawwatamu san wanta raawwate ibsa jechuudha. Abbaan gocha raawwate sun maal akka raawwate nutti ibsa jechuudha. Active voice yoo ta'e formiin isaa immoo maal inni? Akkuma argitan subject plus verb plus object. Amma subject plus verb plus object kan video biraatiin akkan irra deebi'uu barbaaddan natti himaa jechuudha. Isin kan irra deebi'a. Inni biraa immoo maal inni? Passive voice maal nutti himaa? Wanta raawwatame sana nutti hima. Wanta raawwatame sana nutti hima. Object plus verb plus subject. Subjecti abbaan raawwate sun dhumarra dhufa. Yoo barbaadan abbaa raawwate san himuu baachuu ni dandeessu. Daabboon nyaatamee jira. Caalaadhaan jechuu baachuu ni dandeessu. Maalti xiyyeeffannoon keessan nyaatamuusaa waan ta'eef jechuudha. Ammaaf kanuma jechuudha. Viidiyoon keenya akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Namoota baay'ees akka rakkisu nan beekaa. Passive fi active voice kun amma viidiyoo itti aanuun ammoo fakkeenyota garaagaraa ni ilaalla jechuudha. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Subscribe garuu hin gootan isin subscribe godhaa. Like gochuu keessan jedhu laafaa.